السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن بقنا جاء ولدي ديبين سوما الرحفتني جباتوس التمفوفا أما تمر برمون كينا حرقا كان إرتي تيفتو ماكمايس. What does mean is proverbs or كيوتو. برمون كينا كيرون دربي كان إرتي تيفتي هيكا جيتشوت أفان أورومو سيرلوغ أفان أورومو في akkasuma barreeffama fi kan kana fakkaatan irratti xiyyeeffate. Har'a akka gadi baaneen kaardii makmaa isaati. Kaardii makmaa isaa maaliif barbaachise yeroo kanatti? Oromoo fi afaan Oromoodhaa magaaziina jechuun baaldima takkaahuu guddaadha. So waan qabnu irraa gadiin baanee kaardii qabnu hunda ni agarsiifna haga dandeenyetti. Koottaa waliin irratti hirmaannaa. Kana fakkaate jechuudha. So makmaisa or proverb jechuun afaan jaratti illee kanuma afaan ingiliffaatti jechuudha. Kiyutoo illee jedhaniini. So mee haa waliin ilaallu. Homaa waan guddaa keessa deemnu hin qabnu. Makmaisi dubbii fixa dubbii fida. Maali mucaan kun naan hin jedhina an ilma jaarsaati. Ilmi jaarsaa waa hedduu wanti inni of keessatti qabateetti hin jiru. So mee asirraa haa eegalluuti. Otuu fi eegeen duyda duuba oolti. Okay? Otuu fi eegeen duyda duuba oolti. Kana jechuun akka naannoo tokko tokkotti maal jedhani? Hamii fi eegeen abbaa duuba oolti jedhan. Okay? Hamii fi eegeen abbaa duuba oolti jedhan jechuudha. Inni kan itti aanu jiraa ajjeesuun jalaa cal'isu. Maal jechuudha? Jiraa ajjeesuun jalaa cal'isu. Kana jechuun dubbataa salphisuun jalumaa cal'isu. Fakkeenyaaf nam tokko yoo si arrabsee takkii wanta taane siin jedhee isa san hamee wannaa isaa sharafa isaa gadi buusu yoo barbaadde homa takka dubbachuu hin qabdu. Gaafa san uf kabajje mirga kan kee dabarsitee hin kennineef jechuudha. Mirga kan kee hin eeggatte jechuudha. Uf kabajje takkaahu ammootiyyuu dubbataa salphisuun jalumaa cal'isuudha akka jedhamu sanii jechuudha. Jiraa ajjeesuun jalaa cal'isuu. Okay? Inni kan itti aanu ammoo osoo farda hin bitin dirree bitte. Osoo farda hin bitin dirree bitte. Silaa kamtu bitamuu qaba farda bitamuu qaba. So kana jechuun maal jechuudha? Osoo farda hin bitin kooraa bitte. Osoo farda hin bitin kooraa bittee iddoo tokko tokkotti akkas jedhama jechuudha. Kan naannoo tokko tokkotti jechuudha. Ollaa fi kateen nama xiqqeessa. Ollaa fi kateen nama xiqqeessa jedha Oromoon. Nama ufiitii fi surreetuyyuu nama xiqqeessas hin jedhama. Nama ufiitii fi surree godhatan jechuun nama xiqqeessas hin jedhama. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf ollaa fi kateen nama xiqqeessa wayita jedhamu kana nama kabaja qabu faamilii biratti warra biratti nama guddaa nama hurmata qabu ollaa biratti ni xiqqaata. Gara biraatiin ammoo ollaa fi gara biraatiin ammoo surree fi nama ufiitu nama xiqqeessa nama warra ofii namni alatti kabajaa qabu nama alatti kabajaa guddaa qabu na jaarsa dubbii fixu jaarsa gumaa fixu yoo faamilii isaa bira dhaqeetiin hin jedhi takke arrabsuu xiqqeessuu waan akkasii jedhan. Kanaaf Oromoon makmaisa isaa bareedaa saniin maal jedheen ollaa fi kateen nama xiqqeessa jedha Oromoon jedha. So kan biraa morkiidhaaf haaduu liqimsu jedha. Morkiidhaaf haaduu liqimsu. Isa kana jechuun akka fakkeenyaa nama waan tokko yaadadhu jira guyyaa morkaa gololchi oola gala jedhan. Guyyaa morkaa gololchi oola gala jechuun bakka jireenya kootiitirraa gololchi baay'ee naannoo sa'aatii 5 deemsisa.
namni dur achitti wal kassasasii achitti dhimma ofii achitti naannoon sun achitti sanitti geeffatan akka waajjira takkaahu ammootiyyuu dhimma aanaa waan akkas akkasiisan guyyaa morkaa gololchi oola gala lafuma sa'aatii 5 deemsisu kana dhaqanii galan so dhaqanii galanii morka ofii geeffatan jechuudha asitti maal jechuu gadi morkiidhaaf haaduu liqimsa wanta silaa tahuu hin malle hunda ni taata jechuudha morka kaa morki waan ulfaataadha morki waan hamaadha morki sadarkaa hin taanetti nama geessa so morka jechuun morkiidhaaf haaduu liqimsu kalas wanta tahuu barbaaduu fi wanta silaa godhuu barbaaddu wanta silaa gochuu hin barbaanne hunda goota gaafa morkatti seenteetiin hin jette jechuudha morki sadarkaa hedduu qaba morka jireenya kan keetiif morkitu morka hiriyyaa keetiif morkitu morka faamiliidhaan wal morkan jireenya irrattis ta'ee education barmoota irrattis ta'ee life irrattis ta'ee competition life waan akkanaatitti illee morki akkaan ulfaataadha morki akkaan ulfaataadha yoo morkatti seente vaalaansii kan kee eeggataa deemuu danda'uudha qabda morka san wanna godha jetteetiin onneetti citaa waan hin taane keessas galtaa wanta silaa hin malle keessas galuu dandeetta jechuudha morki illee ulfaataadha so kana fakkaate jechuudha barmoonni keenya har'aa makmaayisi ijoo dubbiiti makmaayisi afaan oromoo keessatti makmaayisaan eegalta makmaayisaan xumurta yoo kana goote afaan oromoo keessatti dubbiin akka dhumattu akkanatti dubbii nama jajjabaa takkaahu ammoo namni wal lole faamilii keessatti namni wal dhabuu danda'a ollaan wal dhabuu danda'a biyyaa fi biyyi wal dhabuu danda'a jaarsonni kan dubbii fixxuun makmaayisaan dubbii eegalan makmaayisaan dubbii fixan dubbiin makmaayisa hin qabne hin bareeddu hin mi'ooytu gadis nama hin buutu kanaaf oromoo wayta waa jedhu makmaayisaan eegala gaafa kana akkam gootare gurra kan kee itti banteetiniin dhageeffata jechuudha achi keessatti dubbii hedduu argatta kanaaf makmaayisi ijoo dubbii teennaati makmaayisi is the basic or the fundamental value of our dubbii kennaati jechuudha ijoo dubbii kennaati jechuudha proverb jechuudha so afaan ingiliffa keessa illee hin jira proverbiin kiitoo illee jedhaniini so makmaayisi kana fakkaata okay hanga yeroo biraatii walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha hordoftoota chaanaalii kiyyaa yes waan gaarii hojjetaa jirtan comment ima godha like sharing fi yaada keessan commentii gara gadiittis naa kennaa okay hanga barmoota biraatii walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha